galgala kana akkuma Waaqoo jedhe ta'a. Jedhee sitti lallabaa akkuma Waaqoo jedhe sii ta'a. Iyyaatan akka seexanii jedhe miti jedha. Akka namni jedhes miti jedha. Akka seexni biyyi lafaa jedhes miti jedha. Ankoo jedha. Akkuma Waaqayyo jedhe naa ta'a. Arga chorkaasa haleluuyaa. Akka Waaqayyo jedhe mana keeffatu. Akka Waaqayyo jedhe jireenya keeffatu. Warra bakka televezyiin tagadiyaa. Arga chorfura raasaa maaliif akka jedhe beekun. Akka seexani jedhes miti. Akka jedhes miti. Akka namni jedhes miti. Akka hullaan jedhes miti. Akka safarri jedhes miti. Akkuma Waaqayyo jedhe siifatu. Hojii ergamootaa 27 lakkoofsa 25. Kanaafis jabaadhaa yaa jarana. Akkuma ergamichaan natti himame. Akka inni isiniif ta'u Waaqayyoon nan amanadha. Maal ta'a yaa jarana? Iyyoo yaa jarana. Maal ta'a yaa jarana? Kiyaadha taarikii goon kanan jette. Maal ta'a yaa jarana? Iyyoo. Maal ta'a yaa jarana? Walitti as hin galgala kan hin taane. Isuman dubbisanitti maal ta'a yaa jarana? Ilaa dhaggeeffadhaa. Hojii ergamootaa 27 Kanaafis jabaadhaa yaa jarana. Akkuma ergamichaan natti himame akka inni ta'uuf Waaqayyootti nan amanadha. Soo maal ta'a yaa jarana? Amma walii galtanii nama sana akka jedhe jabaadhu namichi waliin obboleetti yoo ta'e immoo jabaadhu obboleetti. Akkuma Waaqoo jedhe sana ta'a adiini. Jabaadhu namicha na adiinase akkuma Waaqayyo siin jedhe sana ta'a. Wanti dubbii keetiin nutti dubbadhu. Seexana diina keenya dugda sheekuuti. Abiddaan mul'adhu nu tajaajilu. Maqaa Yesuusiin. Wanti hundi hin taane galgala as keessaa hafadhu. Afurri Waaqayyo waan natti haasa'a. Jiraata Yesuus. Kan keessa, kan waldaa keessa, kan namoota dhufaniis akkuma jedhe ta'a kan lallabinu. Dhugaa maal bakka ta'e kan keessa. Ameen. Kan mana keetis, kan waldaa keetis akkuma jedhe ta'a. Iyyaata akkuma Waaqoonaa jedhe ta'a. Jecha yeroo jennu biyya lafaa kanarraa wanti hin dubbanne jiru. Haati koo dur yeroo gabaadhattu sagalee simbirroo dhaggeeffatti. Sagalee simbiraa dhaggeeffatteetu sagalee simbiraa hiikkattee gabaadhatti. Har'a gabaan sirrii miti jette simbirri jetteetu deebiti. Har'a milkiin corrooqa jette simbirri jettee gabaadhatti. Eewwajjette. Simbira. Warri biyya bulchaa ture warra akka Haile Sillaasee fa'aa immoo sareen akka jettee jedhu saree gabbinaa keessanii deemu. Mootii Haile Sillaasee gabbinaa isaa keessa reetu ta'a. Kama sareen isaa dhuutu kanii itti ijaarame qabeenya Itoophiyaa kan waggaa 20 jedhamee shallagama. Inni immoo saree dhaggeeffata. Inni kaan simbira dhaggeeffata. Inni kaan saree dhaggeeffata. Inni kaan nama dhaggeeffata. Inni kaan seexana dhaggeeffata. Ani garuu waa tokko hin beeka. Akkuma Waaqoo jedhu waa ta'a. Amiin jedhama. Nama siraatti wala galee ati maal dhaggeeffattaa jedhee. Jedhii ati maal dhaggeeffattaa. Kan ta'u akkuma Waaqayyo jedheeraa jedhee. Amiin. Jireenya keenya keessatti wanta baay'ee kanas dhaga'a. Ani waan isaan beeku galgala kan dubbii qulfii tokko sitti dubbadha. Jiibii ishee nu jalaa dhokse malee sammuun keenya kun jiibii qabdi. Nutti mul'ise malee. Ameen. Waanuma gartan cal jechaa seef gochaa odeemte hin maraatu. Shakkiin kana. Namnis waan jedhee jedhu. Seexanis waan jedhee jedhu. Biyyi lafaas waan jedhee jedhu. Galgala kana gara Waaqayyo akka jedhe akkuma siin jedhe ta'an. Akka namni jedhes miti. Ameen. Akka biyyi lafaa jedhes miti. Akka milqanyaan kee jedhes miti. Akkuma jedhe ta'an. Hojii ergamootaa boqonnaa 27 kana hundumti keessan beektu. Phaawulos
mana hidhaa tokko gara mana hidhaa tokkotti yeroo Phaawulos darbuudha. Hiikamurraa hidhamuutti tun ta'in yookaan hidhamuurraa hiikamuutti tun ta'in mana murtii tokkorraa xalayaadhaan mana murtii biraatti yeroo inni itti adeemaa jiru markaba tokkoon namoota wajjin adeemaa jedha. Waaqayyo na gargaara. Inni markabicha oofan yookaan warra markabicha kan jiran kaan bashannanuu dhaqaa jiru kaan bobbonyiitii deemaa jiru. Inni kun garuu hidhaadhaa gara hidhaatti deemaa jira. Waan nama dhibu kan mul'ata fuudhee isa kana. Ameen. Hidhaarraa gara mana hidhaatti. Mana murtii tokkorraa gara mana murtii tokkootti isa darbaa jirutu waa arge. Yeroo tokko akkas ta'a. Sitti tolaa miti. Sittis mijataa miti. Garuu waaqoo sitti mul'achuu barbaada. Ameen jettaniisi. Mee ittiin deemee dubbii kanatti Yoosefiini abjuu waggaa dheeraa kan qabu Yoosefi. Ameen. Utuu abjuun isaanii qaban immoo Waaqayyo immoo akka inni abjuu namaa hiiku godhe. Ameen. Utuu anaaf isin ta'e Waaqayyo na biraa deebifna. Kan kooyyuu ni qabne natti hin fidin hiika kan namaa. Ofii hidhaa baatanii namaa waa hiiku yeroo tokko tokko godhe Waaqayyo siifuun tolle siifuun sitti hin tolle garuu mul'ata dabalataa si keessaa ka'a. Maaliif yoo jette kan kee sun akkuma Waaqayyo siin jedhe ta'a malee akka namni jedhee ta'u. Kanaaf Waaqayyo seexana siif hin sodaatu inni waan nama dhibu takkaa Waaqayyo seexanarraa of eeggadhaan jedhe. Seexana waan tun lakkoofne maaliif gad darbatamteetti? Wanti gad darbatame humna hin qabu sin argatu. Sirratti aboo qabu yoo ta'u ofirra keesse malee. Namarraa maal taa'e? Waaqa sodaadha. Namarraa maal taa'e? Beekotaa Yesuus jaamota fayyisee lamxii qulleessee seexanatti namatti ni mini'e. Maal ta'e? Waaqa sodaadha. Maal jedhe? Eewu namni eessa jira? Namni maal fakkaata namni? Namni nama gartanii beektu takka? Maal ta'e? Isin beekte isin kiristaanota? Moo isin namootu? Gudiin dhufte. Namatti maaliin ta'in jedhe? Yesuus seexana nuu sodaatee hin beeku. Yesuus dhukkuba nuu sodaatee hin beeku. Yesuus jalbeeta nuu sodaatee hin beeku. Kanaaf maa jedhee isa dhiisaa ameen akkuma isiniin jedhee taa'aa. Yoosef hidhamee abjuu namaa hiika. Maaliif? Kan isaa guyyaa qaba. Namni guyyaa Waaqayyo eegu takkaayaa jalan abdiin kutatu. Namichi tokko waggaa 38 laga bukkee ciifti na aarsiti. Namni fayyaa hin fayyitu. Bishaan raafamaa hin fayyitu. Yeroo tokko kan jedhu kan namichi kun waldaa keessa jiraatte qalbiin jijjiiradha malee ulee dhumaan hin gobadheen ture. Eenye garuu nan jaalladhe namitti. Tu ishee dhufte dhugaa namaddi ishee dhugaa dhammamu. Nan jaalladhe afur qulluun immoo kallattii biraadhaan natti fidi. Waan sin dhibu takka ani du'eeran jettu isa dhufu keessaan carraa qabatti. Ameen. Yoonni kun darbeesi isa dhufu jira ammas. Ameen jedhanisu. Yoonni waggaa tokkoffaa darbini waggaa lammaffaa. Yoonni waggaa san lammaffaa darbini waggaa sadaffaa. Takka abdiin kutattu jira guyyaan jette ameen jira maalesi. Ituma jira jettu waggaa 38tti kan goote galte. Har'a Waaqayyo asirraa kute si agarsiisa. Iyyaati kan koo jira dhaabesi. An seenaan dhaggeeffadheera. An biyya lafaan dhaggeeffadheera. An dhukkuban dhaggeeffadheera. Akka Waaqayyo naan jedhe taa'adha. Kan koo jira ila. Asan deebi'a gaa. Namicha kanatu murtii kennuu dadhabisa tokkotti erge. Phaawulos yaa Waaqayyo murtii millanaa kana abbaan murtiitti naa dubbadhu jedhaa adeemaa jira miti. Mul'ata fuudhe. Ameen. Bubbeen ka'ee galaanni raafamee qilleensi dubbii faxxartee dooniin dubbii faxxartee namni nyaata lagateetu namittiin maneedhaa keessaa gara mandhaatti deemaa jirtu. Abdiin qabdu garuu mul'ata fuute. Lafa ol kaateetu maanni raafamni kun hin sodaatin akka Waaqayyo jedhe taa'atami jedhama. Wayyuu nama sana qabi maal raafamni kun jedhimeeti. Hin sodaatin jedhimeeti. Akka Waaqayyo jedhe ta'a. Yeroo tokko yeroo sin qoru hundumas sin qoru. Tokko sin dhiisu lakkis si qora, mukis si qora, qilleensi si qora. Hundumas sitti ka'a. Ituma rukutamtu mana namaatu si baasu. Ibu sing dalam hal itu. Jadi, angin dalam lebih kuliah. Utu mari bantu, utu maru kutam tu.
Bara walitti baata. Ameen. Namni caammaa saalaalee bicaa dhugaadha. Akka jedhe raajila isaaniitti natti mee. Achi deebi'een akkuma dhibban kenna. Haleluuyaa. Maal fidda waaqayyo na kiise kuma dhibban kenna. Haleluuyaa. Akka cholkaasa waan sunatti dubbadda. Mana kee foo akka waaqayyo jedhee haa ta'u. Sittis waa hamaa galgala kana. Haleluuyaa. Qilleensi hin ka'e. Bishaan hin ka'e. Bidiruun hin raafame. Beetiromaan yaa Phaawulos isumayyuu hidhaadha gara hidhaatti. Mana murtii gara mana murtiitti darbaa jira. Obboloota koo dhaggeeffadhaa. Dhiphinaa dhiphinatti kan dabartan. Yaaddoo yaaddootti kan dabartan. Boo'ichaa boo'ichaatti kan dabartan. Na yaadadhaa. Waggaa guuteera. Waggaa torba saddeet dura beeka garuu barana tokkiin gideemii tajaajilu mucaa sana argee yaadadhe. Mucaan kun as naannoo Shakilaa fira bira teessi. Fira abbaa manaati haati manichaa mun jaallattu mucaa. Guyyaa tokko lama seerri raabtuutti bulluqadhaan bifteetti dette. Anni ishee kun hunduu ciccitee yaalii akkamiitiin fayyite. Guyyaa biraa immoo lafa ciccituutti qaluu gaafa dhattu intallan kanachi baatee abbaan manaa hojjetaa mootummaa waliin iddoo biraa deeme lafa bultu gaafa dhabdu naannoo Shakilaa kana baardafee wajjin garoolee isa tol baate isarra buluudhaaf. Gaafa sanitti tol baatu waraabessa dhufe jala gale. Waraabessa deettee dhufe jala gale. Mukarra jirti waan nama dhibu utuu namni itti hin bu'in muki mudhii matti citee mucayyoo waraabessa gidduutti lafa na'e. Akka jettee boose mucaan sun muka nana atis nama taatee ootte. Muka nana atis nama taatee ootte. Gaafa barumsaa isheen biiroo dhuftee natti himtu nan boo'e. Waaqayyo guddaan boo'een kadhadheef. Eenyu garuu kingidamee yeroo tajaajilu ayi gilaasii gurraachatti gootee makiinaa oofti. Ishee moo ishee miti naan fuudhite. Paaster anumaa. Ameen. Asa shawwaa miidhaatti maal akkasii banadhee mana jaarradhee maal ta'e eerumee ijoollee meeqan qaba. Anamma makiinaa sadiin qaba kana malee naan jedhe. Sumaa. Ameen. Ijoollee ani waa tokko jedhaani waaqayyo bara hin fidaa. Iyyaa takka cholkaasa akkuma waaqayyo jedhanaa ta'aadhaa galli. Mukillee garaa jabaattee bineensa gidduutti lafa dhufte. Yeroo akkas ta'utti dhibbinarraa dhibbina. Qoramsarraa qoramsa. Yaaddoorraa yaaddoo. Phaawulos lama ol kaasee waaqayyo koo isa nama nadhu biraa sagaleen naa dhufeera. Nama bira miti thank you Jesus. Waldaa bira miti hallelujah. Akka cholkaasa kan koosirra dhibbi gooname. Waaqayyo bira na waasii bakabbaneessu. Ameen. Qilleensis ka'e raafamnis ta'e namni nyaata lagate. Yaa Phaawulos akka jette jaranaa an waan hin amanuun qabatte. Warri waan amantan qabaattan biroo kee keessatti furmaata ta'e. Maaliif kan jedhu dhugaa kana? Mana barumsaa kee jirtu keessatti furmaata ta'e. Taaksii kee jirtu keessatti furmaata ta'e. An waan nama nadhuun qaba. Isa nama nadhu biraa ida galgala ergannaa dhufeera. Jaala jabaadhaa. Ameen. Nama si biraa akka qabii jabaadhu maqaa Yesuusiin jedhi. Buutiinaasni jabaadhu maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Jaala maal ta'a? Sagaleen dhufeera. Amiin jedhaa maalo. Rakkinni keenya amma hin amannu malee dhuguma jala tokkotu waan tokko qaban nama lama ta'anii mishiinarii wangeelaa ba'an. Mishiinarii wangeelaa gaafa ba'anii dhagaa fuudhee irratti kadhatu. Beelofneerra dhagaa nana maqaa Yesuusiin buddeena ta'e buddeena ta'an nyaatu. Dhugaan. Mukuma wayii fuudhaniitu eegonneerra mukaan bishaan ta'e burcuqqoo bishaanii ta'anii dhugu. Baay'eetti tola jalaatti tokko kumatti ilaalteetu sinduuqaan deemaa jettee. Yesuus koo jiraataadha. Ameen. Gaafa isheen duukaa deemtu lallabaa oolanii dhugaamaa oolaniitu. Gaafa koo eeggaddaa bitti dhagaa fuudhanii dhagaa nana biddeena ta'edhaan horii lama isheen tokkotti dabalamte dhugumaa ijjeetti ilaala. Ta'uu dide. Muka fuudhanii muka nana bishaan ta'ennaan ta'uu dide.
lama taanee achi kan mari'atan maal jennaan mamtuun nu dhugaa jira akkas taana gabuudhaan duuna maal godhan na kotari matee walii gallee namitti na du'aa ta'e jennaan harka irra kaa'e namitti na du'aa ta'e jennaan namitti hin kaa'attee qoorti dhumee dhagaa fuudhan dhagaa nana biddee ta'e jennaan hin ta'e qat godhan amantii shakkiluu si keessaa ajjeesu waaqayyo ameen jedhama alo jedhana jedhan hin raafaminaa ani waan isaan beeku jedhan hin sodaatinaa ameen jedhanii jedhan hin dhiphatinaa ergaan dhufeera akkuma inni jedhan moota akka jolkaasi waan cabee si bira haafa malee ati hin ceetu waan kaatuudhaniyaa akka jolkaasi naqaaf namni sodaachaa jirtu waan salphatee si bira haafa malee ati hin ceetu watu natti bu'e beeku watu namaa dhufaa jira haleluuyaa bidiruu caccaba malee ati hin ceeta warraa baaya namni amanee kasaan fuudhee yeroo torba anoo hin wancee hadeetu qa Amin jedhama maala decamti malee waan salphatti malee waan sagalee qabanii dhuma jedha waaqayyo akkamitti bidiruu caccabee namni ce'a sagaleedha ameen sagaleedha dhugaa waaqayyo koo jiraata iddoo tokko ayisuusuu beektu ta'ee beeku ayisuusuudhaan jimmaa tibbeeti gara canqaa dhufaatu jiru irra keessa ayisuusuu anaaf dabalaa taayisaa micaalamu tokko micaata joolal afur qulum rakka jedhe makiinaan kun galagalte nama hundumaaf itti bu'aan jedhe achumaan bu'e dubartiin tokko kan jette gaafa nu bu'un ijoollette hin jedhe micaatti na baattee teessi waa agartan miti eeyyee jenneen anas natti dubbateera hundunnuma awwaan ta'utte makiina magee teessi ameen irraan gadhee guuruun jedhamu tokkotti dhuguma ta'ee makiinaa fireemiin ijjete namni hunduun dhume waan nama dhibu intalli tokko heerumuudhaaf rifeensa hojjetachuu jedhu sana achi jiru dambidoon akka rifeensa hojjetu heerumuudhumaaf kilomeetira meeqa deemanii inni irra keessa ta'a hin du'e ishee bi'aa fi haadha mucaa kana tafe akkamitti sharaa irratti xaxamee jira tiraafikii dhoksu jedhanii sharaadhaan hidhanii jiru yeroo makiinaan akka galagalu sharaa qaba yeroo achi galagaltu nama keessatti guftu mucaa see fudhattee nagaatti baate canqaatti hundurree fi beektaan walitti corame kan fayyaa argame ishee duwwa mucaan see illee isi tokko godhanne aannan oolatta ameen jedhama nama galagalame hankee addaa jedhame dabala hankee addaa jedhame cabdi man alwaan isaan beeku waaqayyo kana ummaan itti lallaminaan jedha waama salphattee si waa salphattee hafti malee waan gurratteetu gurrattee hafti malee ati baran akka waaqayyo si jedhe sana taate argama haleluuyaa isa waaqeffadhu kana biraa sagaleen dhufeera isa nama awwarraa gaataya isa nama rendu kana biraa ijoollee sagaleen dhufeera yaadhaa biddeena keessanii jara nagaraa jabaadhaa amen jedhani jarana jabaadhaa tulaatina jarana amma sinii tokko midhu waan siniin jedha waan nyaataan dhiphattu waan uffattan dhiphattu ani dhiphinuma kana wallaale dhuguman jedhe naa guutee miti dhiphinuma hin beekuwan dhugaadha oona midhuu ulaale kolfi dagodhan ani akkuma jirri dhiphatu naan gara dhugaadha tokko tajaajiltoota keenya makiinaan gara geedhoo kanatti ritte isaan dubbisuun Phaawulosin neqe namicha tokko ciisee miidhee akka godhu ani ilaaleen kolfa ituma jedhu siisteriin tokko dhufte buuf gootu mindinoo sis jedhenna hindu eekkooti dammo lakkaatu waan gargaaru anni bin wani beeku dhugum yoo namni waan barbaade yennaan kolfan yoo naaree dubbadhaan tokko sokkee bakkaan jiru ameen galanni waa qabatu maal isin amma ilaame isin amma abiinni keessi ajjeesaan jiru dhibbinuma keessi ajjeesaa jira amen utuu sagan namaa nyaattu sagalgalaa yaaddoofte yaa waaqayyo kana nyaatte jette akka buunan oolchi kana nyaatte jette isa kana teenkiu jettu ati inni lafa sii fidu beeka namni jettanisi namicha tokkotu haati mannaa jalaa duute qoraan coree ijoollee guddifata
Ijoollee lama qaba. Guyyaa tokkotu macaakaa keessaa qoraachuun waraabessa jaamaatti bahe. Ija lachuu waraabessi keessaa fuute hin jiru. Ilaalee boo'e yaa Waaqayyo. Ankollee kan kooti maammoo bineensa kan kooti. Ayyuma rakkataa kun akka inni waa gaddu waan qabu barana Waaqayyo waa sitti kenna. Akka akka jedhu anatu barana waa kennuu jalqabaa jedhu. Taa'ina ilaali barana waa galtaanii. Waaqayyo sirriitti lafaa haadha maqaa Yesuus. Eebba guddaa. Amin jedha. Eebba jabaa. Sirriitti lafaan haadhamu. Yaa Waaqayyo ankollee kan kooti oola rakkitti of gaariidha. Maa bineensuma waa kan kooti. Dhaqee qoraan coratee gaafa hidhatee dhufu waraabessi bosonoo haa kuffisee nyaata. Akka itti ilaaleetu indee Waaqayyo. Jaamaa ho'aa nyaachiftaa. Amma moodhee batiin hin hawwimma jaamaa maal nyaachiftaa? Baay'ee itti dhagaamee manatti galee qoraansaa gabaatti gurguree ijoollee daabboo bitee ijoolleen daabboo nyaattee raftee halkan walakkaa ka'eetu yaa Waaqayyo si argeera. Ameen. Si argeera. Yeroo itti jaamaa ho'aa nyaachiftaa. Si argeera. Halkan walakkaadha. Ollaa warra sooressaa jira Waaqayyo nun gatini. Oma sooressatti gochuu baate iyyuu jalaa mana keenyatti immoo kiraa akka fudhattu godhe. Biyyatti yeroo biyyaa baane mana ni ijaaramne mana tin ijaarran sii kenna. Qulfii duwwaa fudhatta nun jedhe Waaqayyo. Amiin jedhu lakkaan kiraa hidhaan qopheessaa jira. Gaafa sana jechuun bal'isanii maal ijaarrachuun qabu. Lammaffan jedhu waan akkasii. Mana ijaarranne illee isaa galu kiraa yoo taate. Dhuguma mana ijaarranne itti galta qulfii fudhatta baanaan. Dhumnee dhuguma ijaarranne qulfii nuu keessaa kakkuun tafassame. Waaqayyo guddaadha. Ollaa sooressan godhe malee ollaa warra sooressaa kun hin fageessine. Namtitti ollaa warra sooressaa teessi. Hattuun mana jaraa cabsiteetu mootummaa warra bara kanaa fakkaata keeshaadhaan birrii manaa qabu. Hattuun keeshaadhaan birrii fuutee kaatti. Namichi manuma keessa taa'eetu si argeera. Ittiin dhuftee qosoqqoste. Walakkaa sii kenna namiin kaa'e na dafii kaa'e. Akkuma godhee bara namaa sirka buusu Waaqayyo. Nama sararka miligaraa qonna shakkee dallafu kun kan keetii eegate. Akkuma Waaqayyo siin jedhe taa bara na deemi. Iyyaame akkuma Waaqayyo naan jedhe taa bara na deemi. Dhugaadhaan waan saphee. Ameen. Waaqayyo akka jedhe waldaa keettis siifis akka dhuguma Waaqayyo akkuma naataan siifis. Waldaa keetis akkuma jedhee ta'a. Kanuma jetta saba keetis alwaan isaan beeku harkachoo fudhinni nagaya kun sirra taraawwatu. Wayyoo. Maali waan hin jedhan badaati. Nama sirraatti kun Waaqayyo har'a waasii godha dhiirati. Si raawwatama jedhati. Si argeera. Kayittaasaa yoo akkuma jette sana sii ta'a. Utuu xiyyeessa lafaa qabdu si argeera warri jettan. Bara namu nan arge jette. Nan arge. Maaluma min jedhaasi. Nan argetu waaqonna utuu. Isaa yaa jarra nagaraa jabaadhaa. Ameen. Dhuguma raafamaa jira. Dhuguma bishaanii nama baay'ee fixeera. Dhuguma tuujjubi sirrii miti. Dhangalaana sirrii miti. Garuu hin ilaalinaan sodaatinaa. Akkuma Waaqayyo isiniin jedhee ta'a. Ameen. Namni akka jedhame rakkinatti sodaatu kun waan akka beessaaniiti miti siqmaa sodaattaa dhimmeetu. Ameen. Akkuma ilaalte maa sodaatu. Namitti tokko jirti. Namitti sana billee Waaqayyo dhiisu. Isheen duumessuma laalti. Iliyyaas hin kadhata. Gaafa duumessa laalte dhuftu immoo abdiin laalti. Akkam namitti goona homtuun jiru. Waaqayyo ishee. Ammas deebi'ee jilbeenfate yaa dhaqii ilaalimee ammas homtuun jiru. Amma dhaqii ilaalimee maali ijoollee isinuma fakkaattu amma homtuun jiru. Gaafa joormaan itti baay'atu yoormaa itti baay'ate yaadan duumessa amma maji yookaan amma dhugaama Waaqayyo duumessa akka kanaa keessa jirti amma
Takana dargetu. Abdi kita jigomi. Achuma Elias bakanta. Amen jeda. Hirro bajene bajene wakaya. Bakanta idamisi. Nabi tinde miti abdi akuda chiftu male. Dumeza rufusa gudayu amma baru arkata jettu male dubura watabi. Karata ina to barano wasifato. Amen jeda malusi. Mantun duche kamane. Paulu nakaje akwa wako jedeta. Mantru ba eta. Amen. Guyyaa tokkotu baashee ni jaldeessaaf qalamee tokko arganiitu kana lafarraa ishee balleessuudha. Abbaa guddoodhaan eenyaan qottodha eenyaan nama galaana kana nu taalee ceenidhaan eenyaan ajjeesedhanii nu sadanii immoo nuu qabi ana qalamee fi jaldeessaaf qocaa kana nama hin ceene ajjeesedhan dhumanii qocaadhaan akkam jennaan inuma utaalla kaa'e. Beejjadaatu inuma utaalla nu odaabeese. Ishee jaldeessinaare kan isaan itti fedhanii isaaf ture jaldeessinaare qalameen inaarte ganama manatti goranii waamuu gaafa dhufani isheen ganamaa sokkite eeraqu utaalu ameen qasuma jettee deemtee jaldeessa qalamee gartee dhagaa isheetti deemte jaldeessi karaa ga'eetu dhagaa gadee fuudhetu qorennaan qocattii kanan dutte buusaa'e tuma baatee laga bira ga'an Kalau mereka sih sama mereka jirti saja. Badannya macam rumah je. Apa orang yang jirti? Ya semua kita. Surat date kalau menjadi lesan, aku surat derai. Jadi surat kalau mena, mena gak ada batu jahat. Agak furgon. Kamera kali kamera top jet kocan injene kai. Aduh. Wah, tak etak apa? Artinya lihat dua pun nanti ada teman. Yang dua? Itu pun yang dua dia. Mana mencet? Akan joyful. Wah, tak etak orang jaya. Mereka berat tapi urut tu. Maka apa saya Yesus? Sampai ni sindan deh. Rakyat ni sindan deh. Aku ni sindan deh. Jesus, makanya kita tapi dah tidak. Cakap ufat aji. Mana kekili sarafiku, rufina motor barat itu lah pada ulang. Mana nawa kayu kan najar, mana akilin nama motor darbat tujuh najar. Bukan kulus Israel, nama hal ada kita kot. Darbe rufina buta tu kita tu farko tujuh. Ini hati ada ratu dah. Gago ufta di bena kabat. Abang ko jina ko ako juru sisbe toli sbe ka sirata tau. Aduh sudah be maraki enda. Wah. Sirata tau marano. Ugang ko kullu sasa di bena kabat. Tu konferensi ko nintu murabe. Utu ay ali ko nindu fin. Nama wanti kudan to korga gelu fegale to tuju. Ugawa kayo ko jirata. Asuma tagar tuang kudan to korga gelu. Iyo, aku jadi tak. Wah, macam mana aku macam mana milik kalau nak kait ini. Nama surat tiga lagi aku ayo jadi tabak. Si tadi som dua ini mel. Nami som dua ini mel. Sikin jadi mel. Aku akan jadi tak. Zannat itai. Hallelujah. Selamat hari Yesus. Hundun nipat, olemo jira. Paulus deselal. Fani gergering kunyena. Bishari elurasenna. Hamas mundu bidya lagate. Itul fate jade tapisa worke ke haram galalat wala. Mani gergering kunyena. Bayya mate. Itu majira jacap dulu. Amin. Yang kamu jadi kami demarkami toko kaji gujar kami toko kaji gujar kami. Hincin ke usipin, Paulus mana gerger. Amin. Gini-gini apa isanam? Hala dikesa jitu bahaya sasa kisudanda. Abraham kaje. Mana na bapte na iste. Amin. Mana na bapte tu na iste. Akale wakai. Nama siapa sih? Nama siapa? Nama bara. Gudi ninjiru galang ke kanu apa jadi? Amin. Abraham galang Buddha kana abda tibai.
Gaafni boqonnaa kudha maratti kan dhaga'ee bahu boqonnaa kudha shanirratti kan dubbiin galagal. Dubbiin galagalte maanni ani gaachana keetii waaqayyo. Ameen. Gaachanni immoo gaafa kamiin barbaachisa? Gaafa lolaati. Waa'ee lolaatti dubbanne egaa karaa buusee lolatti kaasa. Ameen. Ani gaachana keetii na maal waaqayyo dubbiin moo yakka barbaadde? Kun sodaatiin hammee gatiin kee gurra kootti guddaadha. Maali kana dubbanne gaafa na baafte? Ameen. Sanyiin kee akka urjii waaqa. Amin jedhamalu. Akka cirracha galaanaa baay'ata. Amma moo karaan na guutee gaachana isaa maal cabarbaruu jalqabdee waaqayyo cabarbaruu jalqabne. Akkasuma godhe akkas namaa godhe. Si cuumteetu. Ameen. Erga namoonni duuteetti isheen jedhe haaraa godhee si kaasa. Isa kana yeroo baay'ee ijoolleen lewwii kan kadhatan yandaganaa milaak jedhanii kadhatu gaafa kadhatu ijoolleen lewwoota waaqni lewwii siifis waaqa keedha. Isa yandaganaa nama hojjete nama taata. Mee akka jedha yaa waaqa lewwii jedhames. Anaaf isatu waaqayyoodha jedhames. Ijoolleen lewwii qomoon lewwii iddoo maasaarraa nyaatu iddoo maasaarraa hojjetu. Kanaaf waaqayyo kan jedhe ani ijoollee lewwii haaresseen hojjedhe. Yandaganaa milaak inni jedhamu sun mana lewwii duwwaa irratti beekamiti mana kee keessatti isa beekamu. Utuma namni gatamteetti isheen cabteetti isheen jedhuutu haaraa godhee gaafa si kaasu maanna isheen akkoo gowwaa miti baratteetti nama guddaadha inni garuu eenyuun eegaa ture ameen warri biyyaa yeroo caakkaa dhaqan accal jedhanii mukatti rigu asi faaraa itti bira dabarta yeroo kan deebitu maal bobeessina beektaan abidda bobeessina ameen warri namni lafatti sirigaa jirtu kun warri seexaniin lafatti sirigaa jirtu kun waaldaanis lafatti sirigaa jirtu kun bara abidda baatee baataa ani inni bakka jedhu anaa jedhamu siraati ilaani maqaan koo baluudha ani meetu ani maqaa keessa walitti madda ani maqaan koo baluudha himadhu bara abidda ta'een argamaa jedheen firumti koo argaa ture dhimeetu firumti koo na argachuuf yeroo sadaa bataa'een sababiin isaa jedhini ani waaqayyoonan eegaa jira. Ameen. Jarana jabaadha. Akka jarana maal taatanii namni yoo jedhu maa as gidduudhaa ka'ee dubbiin gaafa ka'u jarana maal taatan namni yoo jedhu maan jecha sadumaati aarii sadumaati. Jarana jabaadhaa dha waaqayyo. Jarana dubbiin taa'aa jirti jabaadhaa dha waaqayyo. Akkuma isiniin jedhita. Mana na baaftee na dhiifte. Haadha koo jalaa na baaftee kanas si godhattee abbaa koo jalaa na baaftee karaa keessa dubbii geeddatte ijoo waaqayyo dubbii geeddaree hin beeku. Akkuma inni siin jedhe ta'amna keessa. Dhugaa gooftaa koo jiraataati nama gammadaa ba'utu jira. Akkuma inni siin jedhe ta'a. Tukiin jiraan ijoollee waaqayyo hundumaa. Nama zaraata ishiitti godhi abdiin hin jira hidhime. Ashiitti godhi abdiin jira hidhime. Akkuma waaqayyo jedhe ta'a. Eenyu bakka jedhu hin beeku. Dhugaa qulqulluu isaa beela kaafateeti. Akka maatiin kee jedhanis miti. Akka safarri kee jedhes miti. Akka waaqayyo jedhe ta'eetu ofirratti akkanta. Waan nama dhibu. Utuma isaan kaku'ee bidiruun isaan baattee jirtu tatarsaa ta'e. Bakka የመጨረሻው ሰዓት ሀረሲፈቶ ጨጨባ marla fayyaan ceesisuun iddoo caccabduu ceesiste jiru caccabaa isheetiin ce'anii hunduu malaaxiyaa ga'anii waaqa galateeffata jedha. Akka seexanii jedhamu akka waaqo jedhee ta'e atis ceetee galateeffata malaaxiyaa ga'anii wayyu amin jedha maaloo biyya bishaaniin marfamte keessaa ba'anii akka choolfiin harkaa fudhadhu waan dhukkubaan marfame keessaa waaqayyo si haa baasu. Waan yaaddoon marfame keessaa waaqayyo si haa baasu. Nama si biraa akka qabii takka jedhin barana galatatti dabarta dhugaa waaqayyo kun. Dabala jedha barana galatatti dabartaa jedhaan himesu. Barri bara keetti sin jedha waaqayyo. Amma misallan lagu dhiisaame isinumti mataa keessanii wanti gaariin tokko sekoondoo akka jiru naman ta'a. Dhugaadha. Sitti faa jira. Dhugaadha qophaa'e. Qophaa'e ta'a. Ameen. Haleluuyaa.
Rumah ini moni, atu rumah fokor teman tianjil. Aku menjadi monaga. Entah kakak dia ada sini. Udah gadi semua gadi anak ani nanggal jangan awat tu kau seru badan. Of gadi nak jesi. Amin kita di sini. Jangan macam tu of akhir minimum. Akawa ayah jam kita buraga ji. Itu maka abdi di kuta jisa di kuta le. Itu akan jadi tak baik. Amin. Macam di mana kim segala cerah. Mana mana bu dua titik kau. Kadis semacam anet. Ala kenyan ni. Haram muka kenyan, ala kenyan nu darabin kan syeji. Kali sekarang ko kali nyamne watin nu merah mati. Haram muka syeji. Kali nanti deh ya Elsa nagar garin, anak kecil Elsa. Jauh kan bolte wali nyata. Amin. Berjuang. Karena sama area tidak kulir rakasa. Amin jalan malu. Isa nyatu. Bolte wali nyata. Nama satu kali kata karena bolte kabukannya nyata nama wali nyata. Mungkin nama namni kalau nyata. Segala yang dapat ufugan karena bolte wali nyata. Segala yang kata nyata. Berjuang na. Lalu dua karatu kubata. Namun dua tabe raja taginya. Kalian semua garanu mu. Emang kita perlu tu enani. Kamari sabarami jete, wana jete tu ganete. Itu mau tisula aku bana mesa mai bagara yote. Kuninta ubal kani ganti da yome ko wame kane gature ije tenan. Aketla le zani. Ashabari na wanti chilenta adinyatu. Kesa kam isi warre ba kesa ta belo bolota ko. Amen. Mantum mali nyatu. Ebanya, kami ane bakesa kabada abis. Amin. Amin. Bakesa kabada. Haleluya. Aku masajo le bordu biring ka enta kuvam gate bakate kanatu natte kabadi amarte. Acha debite bordu inna akawa kayo jere kae. Nami me barana miya gala ko beta tujura. Barana gala takam jamu miya gala le kabat. Amin. Yom gala takam. Iyi barana gala takam kabale. Amu mani moko pa di bel. Haleluya. Nama surat kalau jadi kalau dua telanjang tu murah wakayo. Semua tu kalau dipata. Semua tu ya ada tama. Semua tu ikama. Semua tu lah baka aja deh. Akam kope abadau. Oke kamu. Oke ya. Kope kabudu. Bukan gufta ku jira tak nama gambar apa itu jira. Aku manusia jeta.